jirra otoon damiin meel cabnee otoon cabiin okkollus kunoo har'a geenyeerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Adawaa fi Haacaaluu gargar baasuun hin danda'amu. Seenaa Adawaa injifannoo Adawaa gootonni Oromoo hedduu irratti wareegamanii argamsiisan seenaa gootota Oromoo dhokatee ture seenaa dabsanii barreessanii waan kitaaba irratti hin barroofne Haacaaluun qoratee baasee jira. Sirba daqiiqaa 5tiin qoratee baasee onnee uummatatti horee jira. Akkasumas Caalaa Bultumee gootota Adawaa isiniin waamama seenaan Adawaa jedha. Isiniin waamama seenaan Adawaa. Listen